egaa akkuma asirratti argitan kana anis kifee yookiin immoo kabachiinuu koofii gosoota adda addaatu jira. Ijoollee baay'een suusii kana kan qabdan ni jirtu. Egaa ijoollee hedduudha. Kana malee kan jiraachuu hin dandeenye yookiin immoo suusii addaa kan qabu suusii nama qabsiisa akkasumas egaa obboleewwan tokko irraa of eeggannoo godhaa adaraa keessan viidiyoo kana hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube irratti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Wantoota isin fayyadanii fi wantoota miidhaa namarraan gahan har'a isiniif hima jechuudha. Amma beekuuraay egaa anillee dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu koofii kana yookiin immoo niskifee kana nan jaalladha. Egaa miidhaa isaatitu caalaa. Kanaafuu bu'aa isaatirra miidhaa isaa waan caaluuf kanaafiyyuu irraa of eeggannoo godhaa adaraa keessan isiniin jedha. Garaa duwwaatti faa warreen dhugdanii jirtu dhukkuba mataa faa warreen qabdanii yeroo isa hin dhugne mataan isin dhukkubaa ijoollee baay'ee akkana jedhe. Kanaafiyyuu adaraa keessan irraa of eeggannoo godhaa. Egaa obboleettiin keenya takka erga biyya Beeruut deemtee naannoo waggaa tokkoo fi ji'a lamaa guuttee jirti. Yaa ta'u malee suusii bunaa hedduu takka hin qaba jettee akka barumsa isinii ta'u yookiin immoo akka nama biraa jira illee barumsa ta'uu fi jechuudha mijattiin sun kan dubbatte. Dhugaa dubbachuu fi guyyaatti si'a sadiin fayyadama jettee isheen immoo akkanumatti duwwaa isaati kan dhuddu. Aannan malee jechuudha. Kuni beektee wantoota niskifeen kun buna qofa osoo isinitti fakkaatiin wantoota adda addaa of keessaa qaba, gosoota adda addaa of keessaa qaba waan ta'eef kanaaf suusii akkasii nama qabsiisa dafee ta'u bunnii fi innuyyuu addaan jechuudha. Bunarraa ta'u malee wantoota adda addaa keemikaala adda addaa waan itti dabalamuuf doktoriin irree hin jira yeroo baay'ee warreen dhageessan yookiin immoo dhaggeeffatanii niskifeen kun baay'ee badaadha. Kanaafiyyuu hin fayyadaminaa isinitti haafu. Warreen immoo suusii bakka akka malee isa malee hin jiran yookiin immoo isa malee mataan dhukkubaa dandeenyee hin kaanu dandeenyee hojii hin hojjennu jettan immoo isa xiqqeessitanii itti gootanii bunaan fayyadamu. Aannan hin fayyadamu amma isinii danda'ametti jechuudha. Garuu immoo duwwaa isaa akkuma buna keenya sanitti hin dhuguu ta'e gaarii miti. Dhukkuba onnee yookiin immoo dhukkuba dikkaamii yaani laphee kan dakkamsiisu waan akkasii waan namatti fiduudha. Mijattii sun amma Beeruut keessa kan jirtu dikkaamii yookiin immoo isa laphee nama dadhabsiisu waan akkasiitiin qabamteetii jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka boojii. Kanaafiyyuu hundi keessanuu namoonni kana fayyadamtan adaraa keessan irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboleewwan tokko. Egaa ni beektu keessattuu nuti ijoolleen mana madaamii keessa jirru hojiidhaaf yookiin immoo dibbirtii waan akkasii kana hin balleessa yeroo baay'ee. Haa ta'u malee faayidaa isaatirraa miidhaa isaa waan caaluuf kanaafiyyuu isinitti haafu. Hongumayyuu ani amma nan jaalladha suusii isaatti illee nan qaba ture guutumaan guututtan dhiisee jechuudha isa dhugaa dubbachuuf. Suusii isaan qaba garuu immoo faayidaa isaarraa miidhaa isaa waan caaluuf inuman dhiise guutumaan guututti ergan dhiiseen waggaa tokko guutee san jira takka waanuma tokko iyyuu hin fayyadamu jechuudha shaayiidhaan alatti. Kanaafiyyuu shaayiidhaayyuu yeroo fayyadamtan shaayii diimaa yeroo hunda hin fayyadamina. Maaliif aannan itti naqattanii gaafa tsoomni hin jiru warreen tsoomtan yeroo tsoomni hin jirre aannan hin fayyadama. Biyya kana keessatti ni jiru. Dhugaa dubbachuuf dhukkuba dikaamii kanaan yeroo qabamtan dhukkuba dikaamiyaan jedhamu laphee nama dadhabsiisu waan akkasiitiin gaafa qabamtan waan akkasii sun salphaa miti. Kanaafiyyuu adaraa keessan yaalii gaarii Itoophiyaa keessatti hin argatanii. Kanaaf irraa of eeggannoo godhaa. Yeroo baay'ee ijoolleen isa fayyadamtan isa dhiisuma hin dandeenyu koongumaayyuu kan jedhan hin jiru waan ta'eef. Kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Asumarraan kana isinitti himuu dhufe miila darbis waa'ee akkanaa yookiin immoo bibsii wantoota akkanaa kana hojjedheetan ture. Yaa'u beektanii shamarraniif keessattuyyuu wantoonni akkasii eenyu kun hin eeyyamamuu fi maaliif
dubartoota qofa osoo hin taane ijoollota waan akkasiitiif wanti akkanaan kun badaa miti baay'inaan arganni jettanii gaafa dhugdanii wantoota adda addaa namatti fidaamee ilaala dhugaa dubbachuuf warroonni isa fayyadaman yookiin immoo wantoota kana fayyadaman baay'een isaanii dhukkuba onnee dhukkuba baqaa coggaarraa waan akkasiitiin jechuudhaan yeroo baay'ee saaxilamanii. Kanaafuu immoo ni wantoota nu miidhu kanarraa fagaachuu qabna. Amma fakkeenyaaf xaazaa jedhanii wantoota akka bibsii, wantoota akka kinoo qaazaa kan wantoota yeroo baay'ee araboonni entiniidhaan kana arganni jennee fayyadamuu osoo hin taane of qusachuu qabna jechuudha irraa. Osuma beeknu osuma barbaannu irraa of qusachuu qabna jechuudha. Maaliif faayidaa isaarraa bu'aa isaarraa bakka beektanii intinisaa waan baay'atuuf kanaafuu kongumaayyu waan akkana kana irraa of eeggannoo godhaasiniin jedha. Qimaamocheen mana madaamii keessa jirtanii jiru. Egaa kanammoo yeroo baay'ee doktoroon hin haasa'u hin dubbatu. Keessattuu immoo nuskifee kana ijoollee hedduutu fayyadamu waan ta'eef ijoollee beektanii isa malee yeroo baay'ee beektanii ijoollee baay'een hin jaalatu. Suusii qaba maal qaba wantoota adda addaa of keessa qaba wanti akka caatii wantoota akka keemikaala adda addaa of keessa qaba jechuudha. Bunni kun bunuma qofa ta'u hojjetamee dhufee isinitti hin fakkaatin isinii galee. Kanaafuu waa hedduu of keessa waan qabuuf inni beektanii suusii nama qabsiisaa. Isaan booda yoo isa dhabanii bakka hedduu takka suusii qaba gaafa namni yoo bare jechuudha. Akkuma suusii isin qabu sanirree hin dhiisu guyyaa nama 3 booda nama dabbara isaan booda hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu yoo hin dhiisnu si lakkisootan immoo aannan baay'istanii ishee xiqqeessitanii foonumaaf fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni akka isiniin jedha duwwaasaa hin fayyadamina akkanuma jettanii baay'ee miidhaa qaba waan ta'eef kanaafuu irraa of eeggannoos godhaasiniin jedha. Akkasumas immoo indoomii baay'inaan fayyadamina adaraa keessa dhugaa dubbachuuf Filipiinonni yeroo baay'ee indoomii fayyadamu. Akkasumas immoo beektanii ni beektu yeroo baay'ee doktorii hin dubbata indoomiin irra sirrii miti. Kanaafuu irraa of eeggannoo godhaa. Baay'inaan immoo indoomiillee hin fayyadamina. Indoomiin sunis gaarii miti isiniin jedha sumarraani. Egaa faayidaa isaa irraa miidhaa isaa waan caaluu fi wantoota nuuf yeeyyamne kana garaa keessatti wantoota adda addaa namatti fida waan ta'eef kanaafuu isa fayyadamna. Normaalii ani waa biraa fayyadamuun namoonni baay'een ijoollee baay'een amma indoomii baay'ee jaallatu. Namoonni ijoolleen baay'inaan jechuudha hin jaallatu garuu immoo faayidaan isaatirra miidhaa isaatii caalaa jechuudha. Kanaafuu irraa of eeggannoo godhaa. Nuti biyya ormaa keessatti isaan gaafa dhukkubsatanis maatiin bira jiru maal jedhu ijoollee isaanii jechuudha. Nuti garuu immoo gaafa dhukkubsanne haadha abbaan keenya nu biraan jiru firri keenya nu biraan jiru yoo dhukkubsatte kiniinii achumatti sii fidu. Kanaaf osoo hin dhukkubsatin kana wantoota akkanaatirraa of eeggachuu qabnaa jechuudha. Odoo wanti biraa nutti hin dhufin sirriitti of eeggachuu qabna. Maaliif ani wantoota nu miidhaa namarraan gahan kana wantoota akkanaa irraa fagaachuu qabna jechuudha. Sababni isaa faayidaa hin qaban waan ta'eef wantoota faayidaa qaban fo'aa waan adda addaa sooradhu nyaadhu. Gin wantoota akkanaa kana baay'isuu baattanii xixiqqeessanii yeroo takka yoo fayyadamtan gaariidha isiniin jedha sumarraani. Egaa keessattuu immoo niskifee kanarraa of eeggannoo godhaa adaraa keessan ijoolleen keenya nan beeka waan ta'eef suusii qaba hedduu takka suusii qaba waan ta'eef suusissaa sun immoo gaafa isa dhugdan yookiin immoo mataan sin dhukkubaa irribatu sin qaba. Isa malee nama dabbaraa hojiillee hojjedhu sin godhu yeroo kana immoo yaa'u hin daffattuu hin dhugdu. Benamas immoo afaan agabuutiin batalee immoo ijoolleen keenya muddamaan araboonni tokko amma fakkeenyaaf akkanumatti kan dhuganiin jira qursii kan nyaanne akkanumatti kan dhuganiin jira. Isaan irraa laaltanii isin immoo akkas gochuu hin qabdan jechuudha. Coggaarraa keessan of eeggannoo godhaa. Amma homaa isin itti fakkaatu gaafa akkana kana homaa isin itti fakkaatu bakka. Booda immoo isinumatu rakkata gaafa biyya keessatti galtanii bakka ani beektu mitiire. Kanaaf
irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha sumarraanii baay'ee miidhaa qaba. Keessattuu warreen duwwaa isaa fayyadamtan duwwaa isaa hin fayyadaminaa aannan baay'isaatu itti fayyadamaa isiniin jedha. Warreen bakka akkam bakka dhiisuu hin dandeenye soosii qabnaa warreen jettan aannan baay'istanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Naa kana isiniin jedha. Moo akkasumas hin doomin baay'ee miidhaa qaba. Ijoolleen nama fakkeenyaaf ijoolleen Arabootaatu inni beektu yeroo baay'ee isaa waan nyaataniif isaa waan akkana fayyadamin akkamii waan jiraatu jechuudha. Naa akkasiniin jedha obboloota koo of eeggannoo godhaa waaqaa gaditti numatu of eeggannoo gochuu qaba. Naa waan akkasiitii warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Bye.